Isaayyaas baay'ee dursaadha kan inni jiru. Isaayyaas baay'ee dursaadha kan inni jiru. Seerinya akan baay'ee murteessaadha. Seerinya akan Isaayyaas waamaa jirta maalitti fakkaata? Gara xumuraatti deemaa jira. Family information. Isaayyaas zaman. Bilkoon Xumuruu fedheera. Kana fedheera. Isaayyaas utuma jajjabeessanii hamilee dhaggeeffachaa teelaa deemee. Bilkoon Xumuruu fedheera. Bilkoon hamilee barbaadaa jira. Waan itti fakkaata. Gara xumuraatti deemeera hamilee. Tole, taphichi raawwatee jira. Xumurameera. Afaan keessaa illee qabu garuu. Kana booda bilkoon qaqqaba jennee yaadnu. Inni waaqa keenya, inni gooftaa keenya, inni rabbii keenya, mootii keenya. Eeyooti injifate. Nama harkaa kaasanatti eeyooti injifate. Tapha kana namni injifate injifu. Sababni isaayyuu seera nyaataa eegne kiristaanaadhaa kadhatanii jalqabu turanii. Moraan isaaniif jennee. Amma kana dhiifatee si dura amma kana jalqaba baay'ee ture jira garuu fardaa. Badhaasa qopheessi lafatti balleessu waan ta'eef. Badhaasa kana isa fudhataanii badhaasa qopheessu tokko lama sadi. Maarree akka banuuf hamilee hin jiru.
Birkoga maali bukan tedaga mera baya saka sai. Mungkin bos tedaga. Ini lucu apa ini bener? Baya dah terus kena yuda. Kada cari jalan. Garuu immoo kadhachaa yoo illee nyaata nyaachuu jedhutu waaqayyo galateeffachuu qabna. Argachuu keenyaaf galateeffachuu qabna. Nyaati sun nuuf faarsaafillee kadhachuu qabna. Mormi isaanii eessa illee meeraa jechuudha. Dhabii kun kadhaa tokko dhabeera.